kiristoosin galannoon sirna waaqayyoof haa ta'u. Mee inni waaqayyoon galateeffadha. Kabajaa galinaa guddin sagalee waaqayyoo sagraataa waan barbaadaan gara seera dhaabbachaa jiran sadarkaa guddin sagalee waaqayyoo isa jiraataa sadarkaa faaqamarrataan beeksisa waan yeroo wajjaa jiru sagaleedha. Abboon wantootanii kan isaa dubbii dabarsee aadaa warraa kan dhufe guyyaa irraa kennu daawwata kan gurguru waaqayyo duukaa buunee namni hundumtuu iddoo jirru baatee geggeessu gurguruu eeguma. Macaafa Iyesuus kan boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaannee yoo ilaallu Iyyaasuudhaaf sabni Israa'el goraanee iddoo argannanii booda biyyoota garaa garaa keessa arganii booda gara Yordaanos ba'anii erga laga Yordaanos ba'anii Yordaanos ilaalaatii suuta qabu beena suuta jedha hin ariifatinaa isin jennaa suuta jedhaatii utuu wal hin dhiibin
እሺ warri dhaabbachaa jirtan deemaata. Faarfattoonni keenya Mikaa'elidha. Deema. Magaala Mandi.